Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota argamootaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaan jedhu hundumaa kan galateeffamu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota argamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan boqonnaa xumuraa boqonnaa jeeffaa gaaffilee kitaaba qulqulluu irratti ka'anii fi deebiiwwan isaanii kan jedhuun barumsa keenyaa barachaa akka jirru ni beekama. Obbolaawwan barumsa kanaa hordofaa jirtan akkuma yaadattan guyyaa darbee kutaa 15ffaa barumsa keenyaadhaan gaaffilee shakkitoonni kitaabilee qulqullaa'oo kitaabilee qannoonaa mana kiristaanaa keenyaa warreen kakuu moofaa irratti kan isaan kaasan kan jedhuun maaliidhaafidha kitaabilee kana hin fudhannu kan jedhan keessaa qabxii 5ffaa ture kan ilaalle. Innis kitaabileen kuni kitaaba hiikaa seeftuu ejentiidhaan hin beekamu kan isaan jedhanidha. Inni kun sirrii akka hin taane kitaabileen kun dhuguma hiikaa seeftuu ejentiidhaan akka isaan beekaman kitaabilee achi jiranillee tarreessinee ilaaluudhaan ture kan dhaabbanne. Guyyaa har'aas immoo isuma kanatti dhufuudhaan kutaa 16ffaa barumsa kanaa kan ta'uun kitaabilee biroo waliin wal faallessuu kan isaan jedhan kan ilaalluudha kan ta'u jechuudha. Kallattiimaan gara barumsa keenyaatti dabarraa Waaqayyo Abbaan keenyaa nu gidduutti argamee akkuma yeroowwan darbanii nu barsiisuun fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan dursinee akkuma tarreessine qabxiiwwan ja'adha kan ilaallu jennee turre. Qabxiiwwan ja'an keessaa inni xumuraan isa kanadha. Obbolaawwan keenya shakkitoonni kitaabilee qannoonaa kakuu moofaa kan mana kiristaanaa keenyaa abbaa 39 irratti kitaabilee hin haammatamne warreen citanii hafan sana hin fudhannu jedhanii sababa isaan dhiyeessan keessaatu kan xumuraa jennee kan ilaallu isa kanadha jechuudha. Innaa maal jedhu kitaabilee kana hin fudhannu jechuudhaaf yaada yeroo baay'ee deddeebiidhaan kan isaan kaasan isa kanadha. Kitaabilee biroo waliin wal faallessuu jedhamu. Keessumattuu amma qabxiiwwan 5 dursinee ilaalleerra inni kun jeeffaadha. Qabxiiwwan dursinee ilaallu kana wal bira qabnee yommuu ilaallu yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan kan isaan kaasan sababii kitaabilee sana hin fudhanneef kan isaan jedhan keessaa inni guddaa isa kanadha. Kitaabilee keenya warreen biroo duukaa isaan kam kitaabilee kakuu moofaa warreen 39 akkasumas kitaabilee kakuu haaraa warreen biroo duukaa wal faallessu. Kanaaf kitaabileen kun kitaaba hafuura qulqulluudhaan barreeffaman miti jechuudha yeroo isaan itti dubbatan dhageenyaa jechuudha. Kanammoo kan taasisan akkamittidha? Dhaqasoota 2 yookiin immoo isaa ol kanneen dhimma waan tokkotti dubbatan kitaabilee keessaa baasuudhaan kunooti kitaabni inni kun akkasidha inni kun immoo faallaasaa akkas jedha jechuudhaan mataa ofii ittiin sossobaa jiraatu. Kana darbuudhaan immoo warreen daandii dhugaa jiran ijoollee Ortodoksii Tawaahidoodhaan kunoo kitaabni keessa akkamitti kasa kana faallessaa jechuudhaan tokko mataa isaaniidhaaf jajjabina akka ta'uuf itti fayyadamu. Lammaffaa immoo obbolaawwan daandii sirra jiran dogongorsiisuudhaaf yaalu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf inni kun baay'ee kan nama taajjabsiisu wantoota baay'ee taansee ni ilaalla. Gara isaan kanatti darbuu keenyaan dura garuu nama yaada akkasii kaasu kanarraati. Nama maal jedhu kitaabileen sin fudhattanii kitaabileen 39 ala warreen jiran warreen kakuu moofaa suni
kitaabilee warreen kaan duukarra walitti bu'a jechuudhaan nama dubbatu irraatu qabxiiwwan lamaan tokko ni hubanna. Qabxii akkamii namni akkasii kun kan jalqabaa kiristaana akka hin taanedha. Maal akka hin taane? Kiristaana akka hin taane. Kan lammaffaa immoo kitaabileen warreen hafan sunumti mataansaa kan isaa akka hin taanedha. Nama akkas jira qabxiiwwan kan lamaan ni hubanna sirriitti. Qabxiiwwan kun lamaan isaan kamidha? Kan jalqabaa namni akkas jedhu kun ofii isaatii kiristaana akka hin taane. Kan lammaffaa immoo kitaabileen warreen hafan kan isaa akka isaa hin taane agarsiisu. Yaa dursinee gaaffiiwwan obbolaawwan keenyaa kanaa yeroo tarreessu jechuudha. Gaaffileen kun tokko tokko wallaalummaa isaanii nutti agarsiisu. Tokko tokko immoo beekaa dogongorsiisuudhaaf akka isaan kaan namatti agarsiisa. Tokko tokko immoo matuma isaaniitii kiristaana akka isaan hin taane namatti agarsiisa. Tokko tokko immoo kitaabileen warreen hafan isa isaan fudhatan sun mataansaa kan isaanii akka hin taane nu hubachiisa dhugaa dubbachuudhaaf jenna. Isaan kana dursinee ilaalaa turreerra. Guyyaa irraa isaan qabxiiwwan kan lamaa ilaalla. Kan jalqabaa kiristaana akka isaan hin taane. Inni keessumatti iyyuu namni akkas jedhu kun namni maal jedhu kitaabileen kun kitaabilee biroof haalleessa jedhee namni amanuudhaaf yaadu yoo jiraate namni kun kan jalqabaa kiristaana miti. Kan lammaffaa immoo kitaabilee warreen hafan kan isaa miti. Qabxiiwwan kan lamaan babal'isnee akkamitti akka jennaa ilaallume. Kan jalqabaa namni akkasii kun kiristaana miti maaliif jenne? Waa'ee dhimma tokko obbolaawwan keenya yaa hubannaa kitaaba qulqulluu dursinees barachaa waan tureedhaaf hubannoo isaanii qabna jedheetu yaada. Waa'ee dhimma tokko kitaaba qulqulluu keessaa kitaaba lamaaf isaa irratti argachuu dandeenya. Fakkeenyaaf wangeela fudhanne wangeelonni arfan waa'ee waa tokko waa'ee dubbii fayyinaa ilma waaqayyoo gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos irraa raawwatanii dubbatu. Annaa yeroo dhimma kana dubbatanii dhimma waan tokkoo wangeela lama irratti dhimma waan tokkoo wangeelota sadiitti argachuu dandeenya. Dabarrees walitti argachuu dandeenya. Arfan isaatti argachuu dandeenya dabarreeyyuu. Innaa yeroowwan kana barreessitoonni kun kallattii maani dhimmicha yeroo ibsan jecha mataa isaanii fayyadamuudhaan kallattiittiin uummataaf galuu danda'uudhaan kallattii mataa isaaniitiin dhimma tokko barreessaniiru. Innaa caqasoota akkas wal fakkaatoo kana kitaabilee keessaatii funaanuudhaan kiristaanummaa kanneen falman alagootadha yookiin immoo namoota kiristaanummaadhaan ala jiranidha. Kunootii wangeelaawichi Maatiyos akkas jedhee barreesse, Luqaas immoo akkas jedhee, Maarqos akkasitti balleesse, Luqaas immoo akkas jedhee, Luqaas akkas jedhee, Yohaannis akkasitti ibsee walitti bu'a. Jechuudhaan namni dubbatu kiristaana miti. Alagootadha. Isaan kana dursinees kitaabilee keessaatu yeroo gaaffii alagootaa deebisaa turre kanneen taasisan dudduuba deebi'aatu ilaalaa. Namoonni kun kallattiittiin kitaabni qulqulluun hubatamu beekuu dhiisuu waanta danda'aniidhaaf eenyu alagoonni? Kallattiittiin kitaabni qulqulluun hubatamu beekuu dhiisuu waanta danda'aniidhaafi akkasumas immoo waa'ee kitaaba qulqulluu waanta hin beekneedhaaf akkas kan taasisan fakkaachuu danda'a. Kan isaanii jechuudha. Dursinee yeroo gaaffii isaanii ilaalaa turre bal'inaan waanta ibsineef jechaadha. Isaan kun kitaabileen kitaaba keessa jiran dhimma wal fakkaataa yeroo gabaasan akkamitti jechi isaanii adda adda ta'a. Barreessitoonni dhimma nama tokkoo yeroo gabaasan maaliif waan wal fakkaatan hin gabaasanii jechuudhaan dubbatu. Dhuguma yaada isaanii kana gaafa laallu namoonni akkasii hubannoo kitaaba qulqulluu jechuun kitaabni qulqulluun kallattii kamiidhaan akka inni hubatamu wallaaluu isaanii hubanna. Fakkeenyaaf waa'een nama tokkoo kitaaba wangeela Maatiyos ibsame wangeela Luqaas isin jechootuma sanaan otoo bakka isaan gadhiisin isaan ibsamuu qaba. Jedhanii gaafatu alagoonni jechaadha. Kanarraa addatti yoo jechi tokko tokko keessa baate kunoo walitti bu'achuudhaan kaasu kun hubannoo kitaaba qulqulluu wallaalummaa isaanii agarsiisa. Faallaa kana shakkitoonni hoo maaldha? Kitaabilee keessaa kitaaba baay'ee fudhataniiru. Mataa isaaniitiin kiristaanaan ofiin jedhu. Garuu hubannoon isaanii waa'ee kitaabilee hubannaa irratti qaban hubannoo kiristaanummaa osoo hin taane kan alagootaati. Akkamitti jechi tokko wal dabartee barraa'uu dandeessi. Beekaa. Maatiyos haala inni barreesse Yohaannis kallattii isaan jecha isheetatti manqee barreessuu qaba. Luqaas kallattii inni barreesse Maarqos akka isaan barreessuu qaba. Inni kun wallaalummaadha. Innaa kitaaba qulqulluu hubachuu dadhabuudha. Alagoonni kana taasisu. Shakkitoonni garuu kitaaba kana qabataniiru. Matuma isaa immoo wangeela jennu kana qabataniiru. Garuu sanuma akkamitti hubatanii? Hubannoon isaan haala kanaatiin kaasan kumaadha. Hubannoo kiristaanummaa miti. Hubannoo alagootaati. Innaa kitaabni qulqulluun dursee firii isaanii irraati isaan beektu.
akkuma inni jedhe obbolaawwan keenyaa ba'uunatti firii isaan irraa isaan beektu akkuma inni jedhame maalummaan nama tokkoo kan beekamu akka inni ittiin mataasaa of ibsuun osoo hin taane ilaalchaaf hojii isaarraadha. Kana yoom ta'an sitti hubadhaa. Anarra kana ka'ee phaaphaasidha yoon ofiin jedhe uffata akka phaaphasummaa uffadhee akkas of jedhe hojiin koodhaaf ilaalcha inni qabuudhaaf sadarkaa inni qabu sun sanaaf hin ta'u taana ta'uu hin danda'u gargii xumuriis murteessa. Kan isaa waan salphaa fudhadhaa. Waan biyya lafaa fudhadhaa. Ani ka'ee guyyaarraa akkas dhoofne of jedhe hojiin koodhaaf ilaalcha koo sana duukaa wal qabu taana ta'uu hin danda'u. እና ilaalchaa fi hojii kiristaanummaa faallessa afaaniin kiristaanadha of jechuun በጭራሽ ክርስቲያን አመን taasisu hin danda'amu kun. Wantoonni akkasii kun dhuguma shakkitoonnii fi alagoonni maqaa adda addaa qabaatan malee lamaan tokko ta'uu isaanii agarsiisa. Inni tokko qeerramsadha. Ofumaan qeerramsa ta'ee gogaa qeerramsaa uffatee kan dhufedha. Inni tokko immoo keessa isaatii qeerramsadha. Bakkee isaatii immoo gogaa hoolaa uffatee kan dhufedha. Kan adda addummaan isaanii malee lamaanuu mootummaa waaqayyoo ala kan jiran hojii isaanii tokkuma kan ta'edha dhugaa dubbachuudhaaf. Kunoo alagoonni kitaaba qulqulluu guutummaatti gaaffii akkasii kaasu. Shakkitoonni immoo wangeela qabataniiru maalummaa isaan beekne kan hin fudhanne ulee kanatti immoo gaaffii kaasu. Innaa lamaanuu tokko ta'uu isaanii hubannaa jechaadha. Namni tokko ishee kanatti hubadhaa. Namni tokko kallattii ittiin shakkitoonni kaasan kanaan kitaaba qulqulluu hubachuudhaaf yoo yaala obbolaawwan keenya. Namni tokko kallattii ittiin shakkitoonni kaasan kanaan kitaaba qulqulluu hubachuudhaaf yoo yaale guutummaadhaan guutuutti kiristaanummaa keessaa ba'a. Kan yoom ta'an hin dagatinaa. Kallattii amma ittiin shakkitoonni dubbatan kanaan kitaaba qulqulluu nan hubadha jedhee namni yaadu tokko yookiin kallattii isaan kitaaba qulqulluu fudhachuu barbaada kan jedhu namni tokko kiristaanummaa keessaa guutummaatti nama ba'edha. Kun immoo alaga jedhama. Kanaaf namni haala kanaatiin kitaabilee kun kitaaba warreen kaan faallessu namni jedhu kiristaana miti jechaadha. Kanaaf yaadni isaanii kun kiristaana akka isaan ta'an nu hubachiisa. Kan lammaffaa kitaabileen warreen hafan kan isaan akka hin taane nu hubachiisa kan biraan immoo. Egaa shakkitoonni yaada akkasii kana kan kaasan dhuguma kitaabilee warreen hafan kan isaan akka hin taane sirriitti akka nu hubannuudhaafidha dhugaa dubbachuudhaaf. Nama sirriitti hubatee ilaaleedha. Nama yeroo baay'ee dhimma isaanii kana qo'ateedha. Kitaabileen warreen hafan kan isaanii akka isaan hin taane kallattii maarraatii hubata. Maaliif namoonni kun kitaabileen kun kitaabilee warreen biroo waliin wal faallessu kan jedhan irruma keessaatuu caqasa lamaan tokko waa'ee dhimma tokko irratti kanneen dubbatan tokko kitaabilee warreen isaanii fudhanne keessaa tokko immoo kitaabilee warreen fudhatan keessaa kaasuudhaan jechaaf jechaan qofa wal bira qabanii dubbisuutiidhaan kitaabni kun kana faallessa jedhaniitu yaadu. Akkasitti yaadu namoonni kun. Wantoonni akkasii kun immoo obbolaawwan keenya kitaaba qulqulluu keenya abbaa 81 kakuu haaraa 46 jedha. Kakuu haaraa kakuu moofaa 46 kakuu haaraa 27 kan isaan fudhataniidhaaf kan keessa 35 guutummaa keessatti ni argama wantoonni akkasii kun bakka baay'eetti argamu. Garuu walitti kan bu'an miti. Mee fakkeenyaaf haa ilaallu mee ba'uunet. Kitaaba isaanii fudhannaa jedhan keessaa mee qabxii muraasaa ilaallu. Isaan gidee akka yaada isaaniitti irrumara keessaatti kaasuudhaan wal faallessa jedhu waan ta'aniidhaaf mee akka isaan jedhanitti caqasoonni kun akkamidha mee jennu. Caqasoonni kam amma ta'anii kan hin kaasu kun kitaaba isaanii keessa kan jiru. Isaanitti ni fudhannaa kan isaan jedhan keessa kan jiru kun inni akkamitti akka ilaalcha isaaniitti. Akka kanatti wal faallessu. Akka Ortodoksii Tawaahidootti kitaaba qulqulluu keessa caqasni tokko kan wal faallessu hin jirtu bakka tokkotti. Maaliif manni isaanii hubannoo sirrii waanta qabduuf jecha. Namoonni kun garuu kitaaba warreen fudhannatti yeroo gaaffii kaasan wal faallessu warreen jedhan kun mee kitaabuma isaan fudhatan keessatti hoo akkamitti jechuu tabsuma jiran kana akkamitti hubatanii kan jedhu mee haa ilaallu mee. Kan jalqabaa ilaalaa. Kitaaba keessa gaafa ilaaltan mee abbaa Selaatiyaal eenyudha jedhaatu jedhe kana gaafadhaame. Kanaaf immoo caqasa lama kaasaafi. Kan jalqabaa Wangeela Maatiyoos boqonnaa 1 lakkoofsa 12. Maal jedhaa? Booji'ama Baabilooniin boodadha qulqullichi Maatiyoos. Iikooniyaan Selaatiyaaliin dhalchee. Selaatiyaalis Zerubaabeliin dhalchee jechuudhaan hidda gooftaa keenyaa gaafa lakkaa'u kana barreesseera. Kun abbaan Selaatiyaal Iikooniyaan ta'uu isaanitti agarsiisa. Tole. Kan lammaffaa immoo ilaalaa. Wangeela Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa 27. Dhaloota gooftaa keenyaa lakkaa'u Wangeela Luqaasis. Inni immoo maal jedhaa? Ilma Zerubaabel, ilma Selaatiyaal, ilma Neer jechuudhaan kaasa ilaala. Inni kuni qulqullichi Maatiyoos Abrahaam irraa kaasetu gad deebisee lakkaa'aa jira. Qulqullichi Luqaas immoo ol deebisee lakkaa'aa jira. Kanaaf amma faallaa taa'eera. Yaa Wangeelaa Luqaas kan jiru kana
ol deebisee lakkaa wanta jiruudhaa fi abbaan Selaatiyaa asirratti maal jedhamedha? Neerii jedhamee ibsameetu jira. Ilma Zerubaabel, ilma Selaatiyaan, ilma Neerii jechaadha. Neeriin abbaa Selaatiyaadha. Selaatiyaan immoo abbaa Zerubaabelidha jechuudhaan ibsaa jira. Inni asirratti immoo maal jedhaa? Neeriidha jechuudhaan qulqullichi Luqaas ibseera. Dhimma namoota kana keessa mee gaafadhaame. Wangeela kana lamaan ni qabu. Eenyudha abbaan Selaatiyaadha gaafadhaa. Amma ingilee akka ilaalcha isaaniitti kun wal faallessaa jirtani. Maaliif waan akkasii wanta kaasan jira kitaaba ilaaluudhaaf jiru gara fuulduraatti waan akkasii kaasaniitu kun wal faallessatu. Kuni hoo akkamitti fudhatamee jedhaa? Deebiin qaban dhugaa dubbachuudha. Hin qaban. Osoo kana beekaniitu gaaffisan kaasan waan ta'eef jechuudha. Kan lammaffaa mulaala Yihudaan kan du'e akkamitti dhame? Qulqullichi Maatewos maal jedhaa? Wangeela isaa boqonnaa 27 yaa kana dursinee ilaalleerra gaaffishee alagootaa yeroo qo'achaa turre yeroo deebisaa turre jechuudha. Maal jedha Maatewos? Qarshii sana mana qulqullummaa keessatti gateetii deemuun of fannisee du'eedha. Tokko. Hojii duukaa bootaa boqonnaa 1:8 irratti immoo qulqullichi Luqaas akkasidha. Namni kun horii hamminaan qulqullicha Phexrosidha kan dubbate Luqaastuu barreesse. Namni kun horii hamminaan lafa bitee adda isaatiinis kufee walakkaatti tassa'uudhaan marrumaan isaa hundi keessaa jigeedha. Kanaaf Yihudaan akkamittidha kan du'e? Ingidiin yaada isaanii dhiphaa sanaan kan ilaala kun wal faallessa agartanii. Yaada isaanii dhiphaa kan keenya miti. Yaada isaanii dhiphaa sanaa yoo kana ilaaltan yoo kana namoonni kun ilaala wal faallessa jechaadha. Nu bira garuu wal hin faallessan. Mee namoota kana gaafadhaa akkamittidha kan du'e? Kitaaba kam sirrii? Maatewos sirrii moo Phexros sirriin jedhaa gaafadhaa. Deebiin waan jiru miti. Kan sadaffaa gooftaan keenya jaamota lamaan kan fayyise osoo Iyaarikoo seenuu moo otoo Iyaarikoo keessaa ba'uudha? Kaallee ilaala. Wangeelaawichi Maatewos maal jedhaa? Wangeela isaa boqonnaa 20 lakkoofsa 29 Iyaarikoo keessaa yeroo ba'anis namoonni baay'ee sordofanii kunoo jaamonni lama daandii cinaa taa'anii gooftaa keenya darbaa akka jiru yoo dhaga'anitti yaa gooftaa yaa ilma Daawit nu fayyisi jedhanii jedha. Kun otoo maal ta'uudha? Otoon keessaa ba'u Iyaarikoo keessaa osoo ba'u tokko. Luqaas 18:35 gara Iyaarikootti yeroo dhiyaates ilaa. Iyaarikootti yeroo dhiyaates inni jalqabama jira Iyaarikoo keessaa osoo ba'aa jiru. Asitti immoo gara Iyaarikootti yeroo dhiyaates namni jaamaan tokko kadhachuudhaaf daandii cinaa taa'ee ture jechuudhaan itti fufee dubbata. Kun isa kamidha sirriin? Gooftaan keenya nama kana kan fayyise yaa'u namichi Bartelemewoosidha. Booda irratti ni ilaallaa xiqqoo ishee dhimma kanatti ibsan goona. Kun isa kam isin as keessaatu? Gooftaan keenya namoota kana kan fayyise otoo seenaa jiruu moo otoo bahaa jiruudha Iyaarikoo keessaa? Mee gaafadhaa deebiin jira? Waan argattan miti kan namoota kanarraa dhugaa dubbachuudhaaf. Isaan damma wal faallessaadha akka yaada isaaniitti. Yoo deebii qabaatan deebisan gaafadhaame. Kana kureffaa Waaqayyoon gaabbamoo hin gaabbu? Seera uumamaa boqonnaa 6 lakkoofsa 6. Waaqayyos nama lafarratti uumuusaadhaaf ni gaabbeedha. Tokko ni gaabbee. Tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 15 lakkoofsa 29. Humni Israa'el Waaqayyo akka namaa kan gaabbu miti hoo hin sobus hin gaabbusedha. Kanaaf kamidha sirriini? Yaada isaanii sanaan gaafa ilaalamu Waaqayyoon gaabbamoo hin gaabbu? Ingidiin akka yaada isaaniitti walitti faallessaa jechuudha agartanii. Maaliif kitaabni kan isaanii waan ta'aniif kitaaba waan hin beekneef jechuudha. Nu bira garuu miti. Nuti ibsa isaa laachuu dandeenya booda irratti. Kan xumurame kan ammoo 5ffaa ilaalu. Lukkuun Phexros si'a meeqadha kan inni iyyee? Kanallee gaafadhaa dhugaa dubbachuudhaaf. Wangeela Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 34. Dhugaan siin jedhaa. Galgala kanatti lukkuun osoo hin iyyiin si'a 3 nagantaadhe gooftaan keenyaa jedha. Qulqullichi Maatewos. Wangeela Maarqos boqonnaa 14 lakkoofsa 30 ilaalaa. Dhugaan siin jedhaa. Har'a galgala kanatti lukkuun si'a 2 osoo hin iyyiin si'a 3 nagantaadha. Innaa kami sirriin yaada isaanii dadhabaa sanaan gaafa ilaalamu? Wangeela Maatewos sirriidha moo Wangeela Maarqos sirriidha? Naa lamaan keessaa isheen tokko sirriin ta'uu jechaadha agartanii akka yaada isaaniitti. Al tokkotti lamaa tokko waan dhugaa waan ta'aniif akka yaada isaanii dadhabaa sanatti tokko sirriidha tokko immoo sirrii miti jechaadha. Garuu namoonni kun kitaaba kan lamaan qabataniiru. Agartanii? Gaanca qasoonni kun obbolaawwan keenya shakkitoonni ni fudhannaa kan isaan jedhan kitaaba isaanii keessaa kan tarreeffamanidha. Namoonni kun osoo gaafatamaniitu caqasoota armaawolii kanaadhaaf deebii ni qabu. Ba'uunatti wanta beekan miti kana guutummaa isaa waan beekan miti. Osoo beekaniitu kitaabni irratti amma gaaffii kaasan kan kaasan turan. Maaliidhaaf isaan kun kunoo bakka hundumaa ni jiru. Hubannoo sirrii kitaaba qolootti namni qabaatu kitaabni bakka tokkotti waliin faallessu. Kana keessaa ba'uudhaan kallattii ittiin shakkitoonni hubatanii malee hin hubadhu namni yeroo jiraate garuu guutummaatti kiristaanummaa keessaa baasan kan jedhu sababa kanaafidha. Innaa namni kun haala kanaatiin kitaaba dubbisuuf yoo yaale salphaadhumatti
kitaaba qulqulluu 81 keessaa kitaaba tokkollee fudhachuu hin danda'u. Otuma kitaaba tokko fudhate illee obbolaawwan keenya namni hubannoo akkasii qabu. Hubannoo shakkitoota kana namni hubachuu hin qaba. Namni jedhee yaadu tokko yoo jiraate kitaabuma keessaa tokkollee yoo fudhate kitaabtiin keessaa gara kamtu deebi'a? Haqasa kamtu sirriidha. Kamtu immoo sirrii miti. Gara jechuutti deebi'a namni akkasii. Innaa isteeppiimaan kiristaanuma akka isaa baay'ee deemachaa. Fakkeenyaaf ilaalame. Amma namni ilaalcha shakkitootaa qabu kuni kitaabni hundumtuu walitti jalaa bu'eetu kitaaba tokko qofatti osoo galeetu kitaaba hunda dhiisee wangeela Yohaannis osoo fudhate nam tokko. Wangeela Yohaannis osoo fudhateetu gara kamtu deebi'a? Achi keessaa caqasa kamtu sirriidha kamtu sirrii jechuutti deebi'a. Ilaala fakkeenyaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 30. Aniif abbaan tokkodhaan gooftaan keenya galanni isaaf haa ta'uti. Achuma boqonnaa 4 gaafa dabartan immoo 14:28 gaafa laaltan maal jedha? Abbaan nara ni caalaadha. Innaa namni hubannoo dhiphaa akkasii qabu kun maal jechuu jalqaba? Kana keessaa kamtu sirriidha? Kam keessaa? Wangeela Yohaannis keessaa kamtu sirriidha? Isa kan sirriidha isa kan sirrii jechuutti deebi'achaa jirtani. Innaa ilaalchi shakkitoonni kitaaba qulqulluu hubachuudhaaf akkasitti walitti bu'a jedhan kun kutee deebisee agatee kitaaba tokkotti erga nama galchee booda kitaaba tokko keessaa immoo caqasa walitti erga buusee booda guutummaa matte kiristaanummaa keessaa nama baasaa jechuudha. Kana kaayyoon isaanii. Isaan akkasaa jedhan malee obbolaawwan keenya manni kiristaanaa keenya garuu kitaabileen hundumtuu kan ishee waan ta'aniidhaaf dhaqasoota armaatti kaasne kanaadhaafis akkasumas alagoonni warreen kaasanis isaan shakkitoonni bakka adda addaatti kan isaan kaasan kanneen biroodhaafis hundumaadhaaf deebii ni qabdi. Eenyu qulqulleetti mana kiristaanaa keenya. Kitaabni qulqulluu jabboonni keenya akka boqqollooti. Kitaabni kun akka maalitti akka boqqollooti. Boqqolloo irra keessaa yeroo ilaalani baala faayidaa hin qabne fakkaatamti. Baala faayidaa hin qabne fakkaata. Garuu baala isaa sirrii tokko tokkoon irraa kaasaa gaafa deeman garuu keessaatti maal argatu? Firii bareedaa nyaatamee beelarraatii bilisa nama baasu kan danda'u boqqollooti keessa jira. Kitaabni qulqulluus akkuma kanaati. Irra keessaan gaafa ilaalamu kan wal rukkutuudhaaf sirrii kan hin taane fakkaata. Icciitii isaa hiikuudhaan maalummaa isaa yeroo ilaalan garuu nyaata jireenya bara baraa argamsiisuu ta'eetu arganna. Kanaaf obbolaawwan keenya kitaabni qulqulluun hiikamee kallattiisiitiin ilaalama malee irra keessaa akka baala boqqolloo ilaaluu miti. Namni irra keessaa baala boqqolloo ilaale boqqolloon sun faayidaan qabachuudhaan baala fokkaatee darbatee gata. Namni akkuma kanaa kitaaba qulqulluu keessaa ilaales akkuma shakkitoota kana dhiisee keessaa ba'achuudha. Garuu kitaabni qulqulluun akkas miti. Hiikkaasaa gaafa ilaallu jireenya bara baraa ta'eetu arganna jechaadha. Inni obbolaawwan keenyaa tarii amma armaan olitti kan kaase qasoonni kun namoota obbolaawwanii waan akkasii kana dhageenya hin beekneef tarii gaaffii ta'uu waanta danda'uudhaaf dhaqasoota dursinee kaasne kana mee xiqqoo ibsinee barumsa keenyaa xumurru kanarraa jechuudha. Kan jalqabaa abbaan Selaatii haadha eenyuudhaan inni kaasne ture miti Ikooniyaan Wangeelamaatu boqonnaa 1:27 fi Neerii boqonnaa 3 Luqaas 27 kan jiru isa kamidha kan jedhu mi'a ilaalle. Kamtu sirriidha kan jedhuudhaaf manni kiristaanaa lamaanuu sirrii akka ta'e ni barsiiste. Ijeen lamaan isaanii sirriidha. Lamaan isaanii abbaa Selaatii haadha eenyu fe Ikooniyaanidhaa fi Neeriin namoota adda addaa namoota lamadha garuu abbaa Selaatii haadha. Akkamitti kitaabileen baay'een aadaa Israa'elootaa eeganii kan barreeffamanidha. Kana yaadu isin baranneerra waan ta'eef jechuudha. Akka aadaa isaaniitti immoo dhaloonni gosti lama jira obbolaawwan keenya. Tokko dhaloota foonii jedhama. Kan lammaffaa immoo dhaloota seeraa jedhama. Namni tokko haadha manaa fuudhee sanyii isaa bakka hin buufatiin yoo du'e obboleessi isaa haadha manaa namicha du'e kanatti darbuudhaan sanyii obboleessa isaa bakka buusa. Kana booda namni sun dhaloota fooniidhaan kan namicha kanaati. Dhaloota seeraadhaan immoo kan namicha isa du'ee jedhama. Inni kun aadaa Israa'elootaadha. Innaa kan Selaatii gaafa ilaallu kanaan wal qabata obbolaawwan keenya. Namichi Eliiqeem jedhamu tokko Ikooniyaaniin dhalchee du'e. Haadha Ikooniyaan immoo namni kan biraan Meelkii kan jedhamu fuudhuudhaan Neerii dhalche. Kana booda Ikooniyaaniif Neeriin obbolaawwan ta'an jechuudha. Kana booda maaltu ta'a? Neeriin gaarii taasifachuudhaan osoo hin dhalchiin du'e. Neeriin jechuudha gaarii taasifatee osoo hin dhalchiin du'e. Inni akka aadaa isaaniitti immoo yaa obboleessitti darbuudhaan obboleessaadhaaf sanyii bakka waan buusuuf Ikooniyaan haadha manaa Neeriitti darbuudhaan obboleessa isaadhaaf maal gochuudhaaf sanyii bakka buusuuf jedhee haadha manaa Neerii kan turte irraa hamma immoo haadha manaa kan taate irraa maal taasisa? Selaatiyaaliin dhalchee. Kanaaf Selaatiyaan dhaloota fooniidhaan ilma Ikooniyaan jedhama.
seeraan immoo ilma Neerii jedhama. Innaa qulqulloonni lamaan kitaaba qulqulluu waa'ee dhaloota gooftaa keenyaa tarreessan qulqulluun Maatewos fi qulqulluun Luqaas yeroo dhaloota gooftaa keenyaa lakkaa'an namoonni kun keessa jiru. Selaatiyaal keessa jedhu. Innaa kana booda Selaatiyaal akkamitti galchanii qulqullichi Maatewos dhaloota kan seerawaa dhaloota kan foonii fayyadamuudhaan Selaatiyaal ilma Iikooniyaandha jechuudha yeroo ibsu. Qulqullichi Luqaas immoo dhaloota seeraa fayyadamuudhaan Selaatiyaal ilma eenyudha? Ilma Neeriidha jechuudha. Haala kanaatiin ibsan jechuudha. Kanaaf lamaanuu sirriidha walitti hin bu'aniidha. Kan lammaffaa Yihuudaan kan tu'e akkamitti kan jedhu yaa dursinees barannee namtile kana yeroo waa'ee gaaffii warreen alagootaa deemsu baranneerra. Wangeelaawwi Maatewos of fannisee du'e jedha. Hojii duukaa buutaa boqonnaa 1:18 kan jiru immoo kufee walakkaatti tarsa'uudhaan marrumaa isaa hundi jigee keessaa jigee du'ee jedhu. Inni akkamtu sila gaafa jennu yaa ilaalcha ortodoksii kan keenyaa lamaanuu sirriidhaadha. Lamaanuu sirriidha. Yihudaan gooftaa keenya erga gurguree booda qarshii argatuudhaan akkuma deemeedhaan of fannisee haa ta'u garuu guyyaa sana hin duune. Ittiyyuu garaan isaa baay'ee bokokee ciisaa ture. Paapiyaas kan jedhamu barreessaan seenaa mana kiristaanaa kan jaala lammaffaa abbaa guddaadha. Seenaa mana kiristaanaa gaafa barreessu maal jedha? Garaan isaa baay'ee bokokee kan Yihudaa jechuudha. Seensaa konkolaataan fardaa yeroo sanaa keessa darbuu danda'u keessallee darbuudhaaf baay'ee isa rakkisaa ture jechuudhaan barreesseera. Baay'ee furdate jechaadha. Kana booda ciisaa ture Yihudaan garaan isaa baay'eetti guddate. Otoo ciisu amma ol ba'uu gooftaa keenyaatti ciiseera. Inni ati dabarsitee laattee akka ol ba'ee jedhanii gaafatti dubbatan ilaaluudhaaf achiin gaafa jedhu achumatti kufee marrumaan isaa keessaa dhangala'uudhaan bakkeetti jiguudhaan achitti du'eera. Innaa qulqulluu lamaan barreessan sirriidha. Qulqullichi Maatewos Yihudaan Kiristoosiin dabarsee gurguree maal akka ta'eedhaaf sababbiin du'a isaa maal akka ta'e gaafa barreessu qulqullichi Phexros kan dubbateedhaa fi Luqaas kan barreesse hojii duukaa kan jiru immoo maal? Battala du'u sana akkamitti akka inni du'e kan isaan odeessanidha jechuudha. Kanaaf lamaanuu sirriidha. Gooftaan keenya jaamota lamaan kan fe'ise osoo Iyaarikoo seenuu immoo osoo Iyaarikoo keessa booda kan jenne lamaanuu sirriidha. Osoo ba'uu kan jedhu Wangeela Maatewos 20:19 fi 20:29 fi osoo seenuu kan jedhu Luqaas 18:35 lamaanuu sirriidha. Namoonni tokko obbolaan keenya caqasoota kan lamaan akka wanta adda addaatti kaasuudhaaf yaalu kun sirrii miti. Caqasoonni lamaan dhimma waan tokkoo dubbachaa jiru malee dhimma lama kan isaan dubbatan miti. Isa kana hubachuudhaaf kitaaba qulqulluu haardi kooppii kan mana kiristaanaa keenyaas haa ta'u kan afaan Oromoo 66 hiikamee kan jiruunis yoo ilaaltan yaa uummata du'a isaa jalgaafa ilaaltan walitti himsaan kun. Deemitu yeroo waa'ee Wangeela Maatewos 29 gaafa ilaaltan Luqaas 18:35 ni argattu jechuudhaan kaasa. Luqaas 18 gaafa ilaaltan 35 irraa faallatti Wangeela Maatewos 20:29 ni jechuudhaan agarsiisaa jechuudhaan tokkodha. Maatewos lamalee kan kaase Luqaas immoo tokko jedhee kaaseera tokkichi isa kamidha? Maarqos booda Berteleemiyoos jechuudhaan kan inni ibsedha. Dadhabuu isuma lamaan keessaa tokko kaasan Luqaasiif Maarqos Maatewos immoo lamaan isaanii kan inni ibse malee adda adda ta'anitu miti. Kanaaf isa kamidha sirriin? Gooftaan keenya otoo seenaa jiru fayyise immoo otoo Iyaarikoo keessaa ba'aa jiru fayyise kan jiru lamaanuu sirriidha. Dhaqasoonni kun hanga yeroo dhiyootti namoota kitaaba qulqulluu falmaniidhaaf daandii mijataa tureefi. Booda garuu qorannoo taasifameedhaan Iyaarikoon lama argameera. Sirriima seenaa keessa Iyaarikoon lama akka isheen jirtu bira ga'ame. Iyaarikoon jalqabaa Iyaarikoo Yihuudotaa yookiin immoo Iyaarikoo ishee durii The Old Jericho jedhamti Ingiliffaadhaan ishee. Isheen lammaffaa immoo Iyaarikoo lammaffaa yookiin immoo Iyaarikoo Roomaanotaa yookiin immoo Iyaarikoo haaraa Zeenuu Jericho jedhamti. Iyaarikoon jalqabaa kan Yihuudotaa kan maduriiti kan Israa'elchaa. Kan lammaffaa immoo kan Roomaatota. Romaanonni Iyaarikoo biraa ijaaree turenna. Adda addummaan magaalaa lamaan gidduu jiru fageenya kiiloomeetira 1.5 qofaa baay'ee walitti dhiyoochaadha. Kanaaf wangeelaawwanni kun kan barreessan maalidhaa? Qulqullichi Maatewos otoo ba'aa jiru kan jedhee gooftaan keenya Iyaarikoo Yihuudotaa keessaatii osoo ba'aa jiru. Ba'ee otoo gara isaatti deemaa jiru. Inni Luqaas jiru immoo osoo dhiyaatanii kan jedhu immoo Iyaarikoo Roomaanotaatti osoo dhiyaachaa jiranii. Isaan lamaan gidduutti gooftaan keenya raajii kana raawwateedha. Kanaaf lamaanuu sirriidhaa jechuudha agartanii hubannoo mana kiristaanaa
Ortodoksii Tawaahidoo. Kanaaf reeffaa waaqayyoon gaabbamuu hin qabu. Uumama jaajaatti waaqayyo ni gaabbee nama uumuu isaatti jedha. Tokkoffaa Saamu'eel 15:9 immoo hin gaabbuedha. Kamtu sirriidha lamaanuu sirriidha obbolaawwan keenya. Waaqayyo amalummaa isaadhaan wanta hunda dursee kan beekudha. Akka keenya haala ilaaluudhaan miirri isatti kan dhaga'amu miti. Otoon akkas godhee ta'e kana gochuun sirriin turre kana raawwachuun qaba kan jedhu miira namaa jedhama. Waaqayyo akkasitti hin hojjetu. Inni amalummaa isaadhaan amala akkasii hin qabu. Kun wanta namaaf ta'uudhanna. Waan raawwate hunda dursee wanta beekuudhaaf erga raawwatee booda kan gaabbu miti waaqayyo. Kanaaf waaqayyoon gaabbu. Akkas yoo ta'e bakka itti maaliifidha waaqayyoon gaabbee kan jedhame immoo jennu seera uumamaa boqonnaa 6:1 waaqayyo hin gaabbee kan jalqabaan sababa lamaafidha kan jalqabaan dhubbuun namoonni sun raawwatan ammam hamaa ammam guddaa akka ta'e dhaloota booda dhufu ibsuuf jechaadha. Dhaloota ittaan dhufuudhaaf ibsuudhaaf jecha kan dubbate. Maaliif kitaabni qulqulluun kan barreeffame waaqayyoodhaaf miti. Waaqa miti kitaaba qulqulluu kan dubbisu. Eewudhaan dhala namaadha. Nuti sanyii addaam kan ta'an dubbisnee jireenya bara baraa akka ittiin argannu waan ta'eedhaaf kanaaf jechoonni fayyadaman hundumtuu dhala namaadhaaf akka galuttidha malee waaqayyoof akka ta'utti kan barreeffaman. Innaan namoonni biroo immoo cubbuu baay'ee hamaa raawwatanii cubbuun isaanii kun hammam guddaa akka ta'eedhaa fi wanta jibbisiisaa akka ta'e waaqayyo dhaloota booda dhufanitti ibsuudhaaf jecha ni gaabbee jedhamee barreeffameedha. Kan lammaffaa immoo jaalala namoota baduudhaaf jiranii kanarraa kan ka'e waaqayyoof ni gaabbee jedhamee barreeffameef maaliif waaqayyo yeroo cubbamootatti murteessee balleessu waan tokkoyyuu otoo isatti hin dhaga'amin miti. Baay'ee isaaniif gaddu. Baay'ee jaalatu waan ta'eedhaaf otoo isaaniif gaddu garuu baduu isaaniidha kan ka'e immoo isaanitti kan murteessudha. Gaddaa isaanitti murteessa. Fakkeenyaaf ilaalaa kitaaba qulqulluu gaafa laattu wangeela Maatiyoos boqonnaa 22 lakkoofsa 12 gaafa laallu yaa nama koo uffata cidhaa osoo hin uffatiin akkamitti dhufteedha gooftaan keenya. Kun fakkeenyaan dubbatame yaa murtii inni booda laatudha laala. Yaa nama koo erga jedhee booda uffata cidhaa osoo hin uffatiin akkamitti dhuftee jedheetu itti murteesse. Maal jechuudha? Yaa nama koo mecheem laala nama murteessaa jirti nama koo jedhee wagene jechuun akkasii miti waamu garuu waaqayyo jaalala otuma jaallachaa jiru garuu amalummaa isaadhaan abbaa murtii sirrii kennu waan ta'eedhaaf otoo jaalatu maal taasisa ni murteessa. Kana waan ta'eedhaaf namoota bara sanaattis abbaa murtii dhugaa waan ta'eedhaaf isaaniif gaddaa waan isaanitti murteesseedhaaf maal jedhame ni gaabbee jedhame malee waaqayyo kan gaabbu ta'eetu miti. Kan xumura lukkuun Phexros si'ame qayye. Jalqaba kan kaasne yaa'u Maatiyoos 26:34 tokko akka ta'e agarsiisa. Maarqos 14:30 gaafa ilaaltamu lukkuun si'a lama akka inni dubbata. Kam sirriin gaafa jennu nuti sirrii manii beekna lamaanuu sirriidha. Akkamidhaa Phexros galgala sana osoo ibiddaaf of ifatu si'a tokko uumaa isaa akkuma ganeen lukkuun iyyee ture. Phexros iyya lukkuu kana hin dhagahin hafe erga hin dhagahin hafe booda xiqqoo taa'eetu walitti aansee si'a lama ammas Kiristoos hin gane hin beeku jechuudhaan. Ani namicha sin jettan kana ani hin beeku jechuudhaan si'a lama dabalee yeroo inni ganu dhumatti maal taate lukkuun ni iyyita. Yeroo kana qulqullichi Phexros iyya lukkuu kana dhaga'uudhaan jechi gooftaa keenyaa isatti dhaga'ame gara bakkee ba'ee imimmaan isaa dhangalaasuudhaan bu'eedha. Innaa qulqulloonni kun akkamitti gabaasanii qulqullichi Maatiyoos lukkuun walitti aansee iyyuudhaa fi ilaala. Lukkuun walitti aansee iyyuu fi iyya lukkuu Phexros dhaga'u qofa. Iyya lukkuu Phexros dhaga'u qofa yaaduudhaan lukkuun osoo hin iyyiin jedhee barreesse. Qulqullichi Maatiyoos akkasuma Luqaas akkumatti barreessan. Iyya lukkuu kan qulqullichi Phexros dhaga'u qofa ilaaluudhaan otoo lukkuun hin iyyiin si'a 3 jechuudhaan yeroo barreessan barataa qulqulluu Phexros kan ta'e qulqullichi Maarqos immoo isuma qulqullicha Phexros irraa kan dhaga'e lukkuun kan iyye si'a 2 akka ta'e haala kanaatiin barreesse. Kanaaf lamaanuu maala walitti hin bu'anii. Manni kiristaanaa keenya haala kanaatiin caqasoota hundumaadhaaf maal qabdi? Warreen irra keessaa namoonni ilaaluudhaan walitti kan bu'an fakkaatudha. Deebii ni qabdi. Kanaaf shakkitoonni amma dhuguma amma kanneen kaasni jiru kanaaf deebii qabu ta'a. Ani hin beeku waan qaban ittiin fakkaatu. Innaa isaan kun dhuguma namoonni kitaabileen keenya isaan kaan sana ni faallessu jedhanii kanneen nutti dubbatan kun kitaabileen isaan qaban warreen kaanis kan isaan akka isaan hin taane nutti agarsiisudha.
inni guddaan kana qabadha. Gaaffii isaan kaasan immoo warreen biroodhaaf immoo qabannee ni deebina. Kutaattaanuudhaan dhaqa isaan kitaaba kanarraa kaasuudhaan kitaaba kanarraa kaasuu bira qaban qabannee kutaattaanuun kan deemnu kan ta'u har'aaf asumatti nu haa ga'u abbaa sagalee kanaa kan ta'e waaqayyo uumaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaattaanuun deebinee hanga dhufnutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.